waa'ee amantii takka hin jenne amantii mata duree maalitti moggaaftadha amma tajaajila hirtaa kutaa kana sii kenname hafuurri qulqulluun sii kenne waa maalitti moggaaftee barsiifta waa'ee amantii takka hin jenne amantiin humtuu Okay. so maalitti barsiifta maal ta'a maal Bakka kana keessatti hangan nan hubadhetti jechuudha. Gaarummaa agarsiisuu akkamitti qabnu yookaan immoo nama haadha hiyyeessaa dubartii turteetti nama biratti tarii nama gaddeebitu taate haadha hiyyeessaa jedhamee bakka sanatti irra deddeebi. Dubartiin kun haadha hiyyeessaa ilma tokkicha qabaachuu ishiiti. Inoo eefi jedha. In gaddeef garaansaa. Kanaaf maal hubannaa hanga ta'eyyuu haa ta'uuti gaarummaa agarsiisuu akkamitti qabnu nama kamittiyyuu dhiyaachuu akkamitti qabnu. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos eefntillee namoota dadhabootaa fi haadha hiyyeessotaatti gaarummaa agarsiisuu akkamitti qabnuu fi gaarummaa sana keessatti immoo wanti nuti goonu namoota biratti Yesuusin mul'isuu akka danda'u yookaan immoo Waaqayyoon hin galateeffatan yookaan oqubaa dhiyeessanii jedha. Inoo eefi in fayyise dubartii sanatti dhiyaatee ilma ishii fayyiseef isaan immoo Waaqayyoof oqubaa dhiyeessan kan jedhu gaarummaa agarsiisu. achi keessaa akka mata dureetti akka dhimma ijoo tokkotti fudhattee kan tajaajiluu dandeessu. Giddiidhuma miti mata duree malee namni nuun sarmu amma nu dhagahu. Akka mata dureetti maal yookiin akka bakka waan tokko wayii achi keessaa ijoodha kan jettu. Ijoodha kan hin jedhee bakka kanatti fudhachuu danda'u Yesuus ho'ee humna fayyisuu isaatii agarsiisuudhaan dubartii kanatti humna fayyisuu isaa agarsiisu. Ijoon jaalli qaba humna fayyisuu isaa agarsiisee dubartii sanaa ilma ishee fayyisuu. Haati hiyyeessaa duratti namni duratti du'aa duratti waalamaa duratti maal jaa garuu hinoo eebsa jedhu yoo fudhatte tilmaamaan Waaqayyo siif ho'a yoo jette argite tokkoffaa akkasumatti ergaansaa akkamitti akkam namatti tolu lammaffaa Waaqayyo siif ho'a jettee dugda duubatti innaa ol deebitu lakkoofsa jalqabarraa nama jalqabdu akkatti inni jalqaba dhaqee namoota boo'aa jiran akkamitti inni akka laalee dubartitti boo'aa deemtu akkatti inni akka laalee amma iddoo sanatti namoonni sun ishiidhaaf ho'an ta'uu danda'a. Namoota garuu ho'aaf jedheen barsiisa. Tarii ho'aafniif ta'uu danda'a. Tarii gargaaraniitu awwaaluun waan tokko danda'u. Haati hiyyeessaa awwaalayyuu hin argatu. Gargaaranii awwaaluun waan guddaadha. Wajjin boo'aa deemuyyuu ta'uu danda'a. Yesuus hin boo'in jedheen ishiidhaan. Hin boo'inaa iyyuu hin jenne. Hin boo'in jedheen ishiidhaanii. So yoo seentarii sanarraa fudhatte argitee seentarii sanarraa yoo fudhatte gara dugda duubatti ol deebitee Yesuus akkamitti reenfa akka qabeedha. Akkamitti akka dhaabe. Akkamitti akka lafa keesse. Akkamitti amma boonni isaa immoo ulfinaaf Waaqayyo akkamitti tokkuma akka galchan. Isa jedhudha. Raajii guddaa kan jedhan maali? Waaqayyo tokko raajii guddaa kaasee jedhan. Nu gidduudha. Waa'ee kana macaafa qulqulluu biraa keessaa waan beektu qabdaa. Lammaffaa Waaqayyo raajii guddaa nu keessaa kaasee jedhan. Nu keessaa raajii guddaa kaasee jedhaniit. Lammaffaatti immoo Waaqayyo saba isaa ilaalee jedhu. Yeroo kana wanta yaadattu jira. Bakka kana keessatti wanti hanga muraasaa yaadadhu yoo jiraate bara kakuu moofaa keessatti isa ta'amee ture yookaan immoo raajota kakuu moofaa keessatti darban sanaan ergaasi immoo raajii akkasii kana yookaan immoo dinqii akkasii kana ergaa arganii wanta turaniif kana jechuu danda'an jedheetan hubadha. Akkasuma immoo Waaqayyo saba isaa ilaaleera kan jedhu immoo abdii yookaan immoo sagalee kakuu qabu wanta Waaqayyo yeroo isaatitti saba isaa ni yaadata kan jedhu sagalee kakuu wanta qabaniif saba isaa ilaaleera jedhanii akkaataas kan Waaqayyo siif hin ho'a Waaqayyo namaaf hin ho'a nuuf hin ho'a Waaqayyo nu yaadata yoo jette baay'ee tokko jalqaba amma dhumaatti dubbattee xumurtaa jechuudha. Garuu lakkoo tokkorraa kaastee waan tokko yoo dubbattee tarii lakkoofsi 2 fi 3 waa'ee sanaatti si deeggaruu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisuu seentarii macaafa qulqulluu yeroo ilaallu jalqabarraa kaafnee amma dhuma isaatii dubbifneet achi keessaa Yesuus poointii isa kam agarsiisuu akka inni barbaade. Amma Yesuus achi keessaa amantiin hin jiru, humtuu tokko hin jiru, humtuu nuu fayyisi hin jenneeni, humtuu ittiin ergine, waa tokkollee isa barbaadu isa kadhachuun hin jiru. Garuu ofuma isaa ziiroorraa kaasee dhaqee reenfa argee itti dhufee lafa kaa'a jedheenii bakka namni dingata daandii deemu wayii otoo ta'ee akka dingataatti toluu ilaalle. Garuu isaan Waaqayyo nu yaadatee raajii guddaa nu gidduu akaasee macaafa kakuu moofaa keessa yoo dubbifne Waaqayyo raajii guddaa isin gidduudha obboloota keessan keessaa isinii kaasa kan jiru.
Jarri gaafa raajichi sun dhufe maal akka inni hojjetu already hin beeku. Gooftaan isin eebbisu rakkoo hin qabu. Akka isa wajjin haa ta'u yoo baates ba'uu dandeessa. Xumurtuu baatte immoo madaalitii fi faantuu keessaa abbaa tokkotti deebi'a. Eebbifamaa jechuun cufeetan erfooniin dhaggeeffadha. Madaalitu haasaatu turte ta'a duraanii gaa'elin laaffinne maal akka ta'e. Okay. Jiraan. Jirta? Jira. Sagaleen garuu na jalaa kukkutaa ture intarneetii kiyya ta'e hin beeku. Nagaa madee abdiin qabaama. Alright, so okay. Waan hundumaa gaaffii gaafadheen ture. Gaaffii tokkicha jiitu jirta yoo ta'e. Alright, amma wannoottan deemaa garuu gaaffii tokkicha jiitu gaafachuu hin barbaade yoo ibsa irratti kennitu ta'e. Yoo ta'u baate immoo madaalitti ittiin siqeessa. Alright, madaalitti gaaffiiwwan tokko amma afurii keessaa gaaffii tokko filatta. Madaalitti. Gaaffii sadaffaa. Okay, gaaffii sadaffaa. Har'aa warra guyyaa keessaa nama tokko sannaayitti kan nyaatu dabarsinee warreen dhiiraa lamaan dhufaa turan jennee dhugaaf sobaa fi filannoof bakka duwwaa yoo argattanii baay'ee deebii kennii fi dubbisi irratti isin hin cinqu. Isin hin cinqu naan jedhu gaaffii sadiin barbaada waan ta'eef jechuudha. Isa sana baay'ee irratti haasa'uudhaaf. Gaaffii lakkoofsa sadii dubbifattee deemtu. Sitti dhagahama jedhaa? Akkatti dhagahama. Eeyyan Yohaannis cuuphan si'i moo yookiis kan biraa eegnu jedhee Yesuusin gaafate. Isatu Yesuusin gaafate osoo hin taane nama lama itti ergee deebiinsaa sobaadha. Ofiif hin gaafannee nama itti ergee gaafachiise. Ofiif hin gaafannee nama itti ergee gaafachiise deebiinsaa sobaadha. Thank you. Okay, gaaffii si gaafatame keessaa gaaffii eeffatteerta nama kan biraatu itti ergee gaafachiise gara booddeetti itti deemna. Gaaffii lakkoofsa sadii irra jirta. Gaaffii lammaffaa anatu si dubbisaa filannoodha. Kan sirrii ta'e filattaa. Yohaannis cuuphan bartoota ofii isaatii Yesuusitti ergee gaafachiisee kan jedhu kamtu sirriidha dha. Yohaannis cuuphan bartoota ofii isaatii Yesuusitti ergee gaafachiise. Baa bartoonni Yohaannis gara isaatti dhufanii waan Yesuus gochaa jiru itti himanii. Caa Yohaannis raajiidha. Daa Yohaannis ergamaadha. Aan sirriidha, baan sirriidha, daan sirriidha. Caan. Sirrii miti Yohaannis raajii miti. Sakandii shan waan sirreeffachuu qabaadde sakandii shan si dabalaa. Kamtu sirriidha Yohaannis cuuphan bartoota isaa Yesuusitti ergee gaafachiise. Baa bartoonni Yohaannis gara Yesuusitti dhufanii waan Yesuus gochaa jiru itti himan. Bakka akkuman dura jedheedha. Okay, deebisaa hunda Yohaannis raajiidhas ergamaadhas raajii irrayyuu caalaa raajiin akka. Caalaa. Okay, faantu maalii fi madaalitti dogoggora qabaadha Yohaannis raajii ta'uunsaa. Ani akka ergamaatti na hubadhe kaas. Okay. Maaliif Yohaannis irra kan caalu hin jiru jedheetu mootummaa Waaqayyoo keessatti garuu kan isarra caalu inni an isarra xinnaatu yuusa hin caalaa jedha. Rakkoo hin qabu. Yesuus immoo raajirraa akka caalu dhugaa baheefiira. Wal mormaa meesi. Kana jechuun raajii ta'uusaa dhugaa baheef raajirraa iyyuu hin caala jechuun Yohaannis raajiidha jechuudha. Lakkoofsa 76 Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76 dubbisee. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76. 76 osoo hin taane 26. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76. Tokko. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76. Ati immoo Luqaas boqonnaa tokko okay.
Ati immoo yaa mucaa nana raajii abbaa hin jedhamtaa karaa isaa qopheessuudhaaf fuula gooftaa dura hin adeemtaa. Okay, Luqaas boqonnaa meeqa qo'achaa jirran? Torba. Kanaafuu Boqonnaa torba keessatti akka inni raajii ta'e warra ediin dubbata garuu kallattiidhaan jechiisa yoo barbaadde. Okay. Okay, Amma itti amante motti namanne gaafi isaan argatta. Waan cubbuun qabu hin argatta. Kan argattu immoo yoo gara oliitti baay'ee sitti cime asitti sii dabala. rakkoo qabu namni dheeraa bakka iddoo kana. Dhugaa dhabuutti hin dhabdu garuu argachuun argattaa. Kan ammoo gonkumaa dogoggoruu hin qabdu malee. Yohaannis tokkoffaa raajiidha. Inda'uun raajii macaafni qulqulluun raajiin akka isaatu hin jiru. Raajii Yohaannis irratti dhaabate raajii waan jedhamu. Amma raajii kan jennu hin jiru. Raajii waan jedhamu garuu Yohaannis irratti dhaabate. Raajii kakuu moofaa isa dhumaa. Raajii kakuu haaraa isa jalqabaa. Raajiidha jechuudha. Kanaaf waa'ee Yohaannis iddoo kanarratti dhankarri jennee taasisuu qabna. Okay. Gaafiin itti aanu ofiif dubbifattee deebatte. Raajonni hundinuu seeras hamma bara Yohaannis cuuphatti raajii dubbataniiru. Yohaannis kun Namatti dhaabattuuti sagantii 15 siigoon. Yohaannis kun isa cuuphadha jedhama. Gaafii isaa siifan dubbisa akkasii galutti. Raajonni hundinuu seerris amma bara Yohaannis cuuphatti raajii dubbataniiru. Yohaannis kun bakka duwwaa isa dhufuuf jiru sana. Sagantii 10. Kana dura qo'anneera. Kana dura gaafii isaa gaafadheera. Maqaan kanas gaafadheera. Kanuma gaafii bakka duwwaa kanas baaseera. Deebii isaas eegaa sagantii 5. Yohaannis kun cuuphaa isa dhufuuf jirudha jedhate. Gugsaan jedhaa maqaan ishee. Eliyaas. Faantu Eliyaas. Yohaannis. Garuu iddoo kana hin jiru kanaaf ishee dogoggorsiisuu danda'a. Maali abdii ati? Har'a waa'ee Yohaannis baay'ee gadi qabnee qo'anne. Maaliif iddoo kana hin jiru kutaa asitti Yohaannis jedhamitti kutaa macaafa qulqulluu isaanii itti akeekee jiru yoo dubbiftan Yohaannis Eliyaas isa dhufuuf jirudha. Kanaafuu Luqaas torbannaa dubbifnu jala isaatti yookiin gubbaa isaatti mata duree irratti Maatewos boqonnaa manaa dubbisaa jedha. Kanaaf yeroo qo'an dubbisu kanaatiin akka dubbifnu sitti beena garuu kanaan dura gaafii kana baaseera yaadattu gaafii kana Eliyaas boqonnaa tokkonnaa qo'annu fa'i boqonnaa lama fa'i innaa qo'annu Eliyaas kan jedhu baaseera gaafii kana yaadattu. Anillee boqonnaa afur irratti nuti. Maatewos Sadii afur irratti. boqonnaa afur irratti kallattii ani Eliyaas jedha garuu Luqaas keessatti Eliyaas akka jiru yeroo darbe bakkuma duwwaa irratti isin baase Eliyaas raajichi. Hafuura eenyuu qaba wannoon? Hafuura Eliyaas. Eliyaas. Gaafa inni ka'u gaafa inni jalqaba dhufu ati Kiristoosii ati ebeluudhaa jennee innaa gaafatan hin argine isin. Jarri kakuu moofaa keessatti Eliyaas du'e jedhanii kan akka Eliyaas hin turre raajii guddaan. Yaa biyya jennaan Waaqayyo Eliyaas kan biraa isiniifan ergaa jedha. Eliyaas kan biraa isiniifan ergaa kan jedhu akkuma Kiristoosii yaadaa turan jarri. Sagalee wayii Okay, amma dogongorri kun eegsiin gara biraatti erbusan naqee dubbisuu dhiisuu koodha. As keessa tokko waa'ee Yohaannis qo'achaa irra yoo ta'e waa'ee Yohaannis iddoo hundumaa dhattee dubbisuu. Lammaffaa boqonnaa tokkorraa kaasnee waa'ee Yohaannis ennaa dubbifnu gaaffii kun already isin baaseera. Yohaannis jechuun Eliyaas isa dhufuuf jiru akka ta'e. Kana booda Eliyaas kan biraa kan dhufu akka hin jirre. Jarri Eliyaas ammayyuu eegaa yeroo turanitti Eliyaas kana booda hin jiru jedhe Yesuus itti meera. Ani isinitti himaa Eliyaas already dhufeera. Isaan hin jenne Yesuus. Kanaafuu Yohaannis jechuun Eliyaas isa dhufuuf jiru. Gaafa Yesuus tabba irratti ol ba'ee ulfinatti agarsiise eenyutu wajjin dhufe? Eliyaas faasitti malee. Wanta akkana otumallee wannoo jechuu baattee Yohaannis Eliyaas isa dhufuuf jiru. Otumallee qo'achuu baattee jechuudha. Garuu qo'anneera ta kana. Lakkoofsa isaa boqonnaa tokko irratti ganaa dubbatti isinii deebi'uudha. Boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 17 dubbisame. Boqonnaa tokko lakkoofsa 17. Luqaas.
Luqaas boqonnaa tokko 11. Akkasuma inni hafuuraa fi humna Eeliyaas raajichi qabaa ture in argata. Yaada obbolootaa fi kan ijoollee as jedhu. Kanaaf jarri kakuu moofaa keessaa raajii guddaa yoo ta'an Eeliyaas maqaa dhahu. Kanaafuu Eeliyaas duunayyaa biyya inni bo'anii kakuu Eeliyaas akkamitti du'eettu bakka Waaqayyo sinaa eebbisu waa'ee Eeliyaas dubbisa. Kakuu haaraa keessatti immoo Eeliyaas yoo dhufe malee maal dhaga'a isaa? Eeliyaas yoo dhufe malee dhaga'a. Eeliyaas immoo Waaqayyo Yohaannis godhee isaanitti erge. Okay, eebbifama. Kakuu haaraa moofaa keessatti waan ta'e dubbachaa nu jirti sagalee hin jiru yeroo. Abdi sagaleen keessan iyyuu hin ciccita garuu gaaffinnaa ba'eera argaan jira amma hin dhaga'amaa? Amma dhagaan jira kinoo. Ankoon dhaga'ama seeraan. Yaa kan kee amma natti dhaga'ama. Okay, ergaa Yohaannis Cuuphaa fi deebii Yesuus irratti yaada kennii. Waan isaan waliin dubbatan yaadan irratti kenna? Kitaabni cufaadha. Luqaas boqonnaa 7 irratti Yohaannis Cuuphaan Yesuus irratti waa godhee ergaatti ergee deebii immoo Yesuus deebisee ibsa. Kan irratti yaada kenna. Okay, inni si immoo kan dhufu kan biraa eeggachaa jirra jedhee nama itti ergee. Sabooddee isaan immoo ergamoonni sun lamaan dhaqanii Yesuusin akkas jennaan Yesuus immoo jaamaa fayyisaa ture. Kanaafiyyuu kan okkolaniif fayyuu kan du'aniin ka'uu dhaqaa waan hojjetamaa jiru kana itti himaadha jedhee Yohaannis itti isaan ergee jechuudha. Isaan ergee, okay. Haa ta'u, gooftaan si eebbisu kana siifan inni kenneetan bira darbinee gaaffii itti aanu si gaafannaa. Gaaffii itti aanu yeroo si gaafadhu wantoota kanarratti qophaa'uu yaali. Bartoota Yohaannis kan ati hin dubbifne waa'ee bartoota Yohaannisii fi waa'ee lamaati. Kana lama hin dubbanne. Ergaa Yohaannis keessaa tokkicha dubbatteetta. Yesuus immoo waan argitan kana dhaqaatti himaa jedhee wantoota inni godhe tokko tokko dubbatte. Gaaffii lakkoofsa 5. Hamma ammaatti gaaffiiwwan argaman keessaa gaaffii gaafatamte keessaa gaaffii 2 deebifteetta. Ishii kana bareechitee yoo nu ibsite gaaffii 3 sii goona. Ishii kana yoo bareechitee nu ibsines gaaffii 3 sii goona. Sababni isaa ishii tokko wayii waan xiqqoo wanta itti dhabdee jirti qabxii tokkitti dhabdee jecha waan itti dhabdeera. Luqaas amma wangeela banteeti. Luqaas 7:18 amma 35 seenaa tokko haasa'a. Achi keessa iddoo lamatti adda adda cabseetanii 18 amma 27 kan jiru dubbisaatu yaada nuu kennita. Tajaajilta jechuudha. Lakkoofsa 18 amma 27 qofaan si barbaada. Lakkoofsa meeqaadha? 27. 18 amma 27. Okay, Yohaannis yeroo sanatti kan inni jiru mana hidhaa keessadha. Kanaafiyyuu yeroo sanaaf inni kan ani saafan karaa sirreessaa ana duuba kan dhufuun jira jedhee sabatti waan labsaa turee fi kanaafiyyuu gaafa inni dhufu kanatti immoo dinqiin adda addaa hojjetamaa jira, raajiin adda addaa hojjetamaa jira. Sababii kanarraa kan ka'e namoonni Yesuus duukaa deemaa jiru yeroo sanaaf jechuudha. Inni immoo ergaa isaatti kan eeggachaa jiru sun si hidhamoo kan biraatu nuuf dhufaa jira kan jedhu gaafa hin dhaqee ergamoota isaa lamaan itti himu Yesuus Kiristoos immoo akka isa ta'e ibsuu barbaadetu kan inni kan eeggamaa jiru sun akka isa ta'e ibsuu barbaadetu inni isin eegaa jirta sunaan hidhee kan itti himne garuu waan hojjetamaa jiru kana dhaqaatii itti himaadhe maaliif Yohaannisis kaleessa karaa isaaf qulleessaa ture waan ta'eef inni karaa dura ergame waan ta'eef sababii kanaaf Yohaannisiin waan hojjetamaa jiru jaamaan fayyaa jira kan du'an ka'aa jiru kan okkolan hin fayyuu hin adeemu dhaqaatii itti himaa jedheen kanaaf Yohaannis amma gaaffii isaatiif deebii argateera ture iddoo sanatti. Kanaadha
warri ergamanis immoo deebi'anii akkasumatti itti himan jechuudha. Kanaaf waa'ee kootiif warri abdiin kutanne ammayyuu gammachuu attamii qabu jedhee inni ofiisaatii itti hime jechuudha. Maaliif abdii dhalootaa ta'uudhaaf kan Yohaannis duraan dursee labsaa ture suni amma yeroon isaa gahee dhufeera waan ta'eef Yesuus Kiristoos tajaajila isaarra jira waan ta'eef kanaaf abdii kan hin kutanne ammayyuu waa'ee kootiif akkama gammadan jedhee kana jechuun immoo Yohaannis yeroo sanatti lafa abdii kutannaa keessaa jiraatu garuu abdii akka hin kutanneef kan inni itti dubbachaa jiru jechuudha yeroo sanatti. Gooftaan isaa eebbisuu daqiiqaan kee waan dhufeef jecha okay waan tokko irratti haasofnee walii galla. Lakkoofsa 24 kaastee amma dhumaatti kan jiru hin tuqne soo gaafin kee xiyyeeffannaan gara sana ta'a jechuudha. Isa kan akkuma jiru ta'ee Yohaannis sanaan dura Yohaannis Yesuus akkamitti beeke akka Yesuus mana hidhaa jira jette mana hidhaa jira kan jiru Luqaas boqonnaa 7 keessatti barreeffamee jiru. Kaniin ani kutaa garaagaraa dubbisnee yoo jennee jedheef isa kanaaf jechuudha. Mana hidhaa akka jiru already kutaa garaagaraa keessaa bartee malee as keessa hin jiru. Mana hidhaa jira iddoo kana. Duraan hin beekaa isaa akka Waan jedhamu. beektaa jechuudha. So inni kun nu gargaara jechuudha. Otoo kutaa kana fuutee gara biraa geessitee mana hidhaa akka jiru hin dubbataa jechuudha. Maatiyyoos irra yoo fuutee geessitee. So okay. Akkamitti beeke mana hidhaa jira hoo akkamitti beeke Yohaannis akka Yesuus jaamota binaamanii fayyisaa jiru akka namoonni isa duuka bu'an. Okay, ergamoonni isaa jiru miti reechi. Ergamoonni isaa mandaricha sana keessa raajiin adda addaa gaafa ta'u dinqiin adda addaa gaafa ta'u oduun hin dhaga'ama. Sababii sanarraa Bartoota isaatu dhufee itti mee jedhama yaafna qulqulluun. Bartoota nikkoo isaatu kana dhufee itti mee. Okay. bartoota Ergamoota jiru. isaatu inni bartoota ta'a jennu ishee akkuma bartoota isaatu itti mee. Ergamoota yoo jenne ergamoota warra 12tti akka nama lambuun fi bartoota dhufee itti mee achumaan akkasii so akkas jedhaatti ergaa jedhe. So kanaan dura akkasii si immoo kan biraa eeggannu innaa jedhu akkasa ta'e hin beeku ture Yohaannis. Tarii beekuu dhiisuu danda'a. Kan inni karaa isaa qulqulleessu malee yeroo sanatti wantoonni adda addaa isa kan inni haasa'aa ture sana keessatti yookiin dinqiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru sana keessatti tarii namni biraas ka'uu danda'a yaaduu danda'a. Haa Okay. ta'u malee inni dhaggeeffachuuf jecha si kan biraa eeggannu gaafattu Yesuus kallattiidha naannoo dhaqaa itti maan jenneen waan ta'aa jiru duwwaa dhaqaa itti maa jedhanii jechuun Otoo jaaman otoo akka fayyaan otoo warra kolan akka adeeman dhaqaati itti maa jedhanii bartoonni sun kanaafuu Yesuus akka Yohaannis ta'e immoo hin beekan ture mirkaneeffata jettee jechuudha yaadda. kanarratti kaleessatu dursee ture waan ta'eef. Bartoonni kun Yesuus akka ta'e hin beekan jettee yaaddaa bartoonni dhufanitti himan. Namum ta'e wayii daandiirraa akkana gochaa jira isaa ta'e innaa jedhanii yaada immoo Yesuus akka ta'e hin beeku jettee yaadda. Waan Yesuus akka sanatti fakkaatu bartoonni yeroo sanaaf Yohaannis jechuun kanaan dura bartoonni Yesuus Yohaannis wajjin wal beekamoo hin beeku Yesuus wajjin qaaman. qaaman waliin beeku hin jedhu kaasirratti. Alright. Otoo qaaman wal So beeku Yohaannis mana adda galee ba'eet Yesuus wajjin wal arganiiru moo wal argine? lakki achi koo mootichi sun morma isaa irraa gate Kanaaf intala isaaf jedhe. mana dhaatiin baane jechuudha. Mana hidhaa keessaa baasanii wangeela kan biraa keessatti gaafa dubbisnu mana hidhaa keessatti mootichaa suni waan isaan gammachiiste sirbitee waan isaan gammachiisteef inni immoo morma isaa irraa Kanaaf fitee Yohaannis Yesuus argee du'e moo otoo hin argine? laala argeera malee xuuberayyuu. Yeah. So amma akkamitti walitti araarsine kutaa kana? Amma mata duree kutaa kanaa keessaa fudhadhu nu tajaajilu otoo hin jedhe iddoon sii kenne qofa otoo mata duree fudhattee tajaajiltee akkamitti namoota tajaajilte ergaa maalii qaba? Erga inni qabu turanii gooftaa warri eeggatan akka gammadan kan jedhu fudhadha. Haa gammadan malee mana dhaatiin baafamu moo hin baafaman? Mana hidhaa keessaa hin baafamu. Mana hidhaa keessatti nafani. Yohaannis bahee moo hin baane? Eeggate baheera Yohaannis. Iddoo kanatti waan Yohaannis bahee natti fakkaata. Sababni isaa otoo hin bahin yoo ta'e eenyutu cuube yoon ilaala. Yesuus immoo waan sitti waan ta'eef. Okay. Amma akkanatti haasofnu wannoon mana jirti warri sarara jirtan waasinii dhufaa jira waan xiqqoo isin gargaaraa jiran nuti haasa'aa jirru. Anamma ittiin mormuudhaaf otoo hin taane
qabxii duraan dhabde wajjin walitti da'ee qabxii tokko namaan godhaaf. Garuu iddoo kana rakkoo guddaan iddoo hin jiru iddoo kana. Yoo ati mata duree abdiidhaan waaqayyo eeggadhaa jette mana hidhaa keessaa san baafna. Argitee? Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhee mana hidhaa keessaa nan baasu yoo ta'e immoo waan biraa waan isa deeggaru fidachuu hin qabaa jechuudha. Kanaafuu Yohaannis akka kanatti yoo fudhanne waliin nu galchisaa. Yohaannis dursee raajiidhaan isa beeka malee qaamaan isa hin beeku. Dursee naan jedhu dursee dura duraanii. Achumaan guyyaa gaaf tokko argee yeroo dhufu inni isin gidduu dhaabatu isa jedhe. Argitanii? Inni isin gidduu dhaabatu isa jedhe. Yohaannisii fi Yesuus maal walii ta'u immoo akka namaatti. Yohaannis nama umurii 29tti Yesuus nama umurii 30 Yohaannis nama umurii 30 wayii ennaa ta'u Yesuus nama umurii 29 Yohaannis ji'a ja'an Yesuus dursa miti. Kana jechuun jarri lamaanuu alreedii dargaggoomaniiru fuudhuu birayyuu darbaniiru. Kanaaf akka namaatti waliin beekan illee jennee yoo yaadnu akka namaatti garuu durbiidha ijoolleen. Miti? Yohaannisii fi Yesuus durbii miti? Eeyyee Akka akkasiidha durbiitti jechuun akka durbiitti waan dubbatu qaba hin beekan. Okay, akka macaafa qulqulluu akka fuudhatti immoo yoo ilaalle Yohaannis miinzeedha. Yesuusoo mushurraa yookiin immoo misirroo macaafa qulqulluu ji'a kana. Miti? So miinzeen intala irratti aangoo hundumaa kan qabu amma namichi dhaqee fuudhee manatti galfatu. Gaafa manatti galchee wannoo jedhee irraa kaasee namichi miinzeen keessa jira. Abbaa manaas itti gala. So mata dureen kee abdiin kutatinaa waaqayyoon eegaa jettee yoo tajaajilte baay'ee fudhatama. Garuu mata duree keetiin ni garuu mana hidhaatis hin baasa jettee tajaajiluu hin qabu. Waaqayyo manuma hidhaatti illee yeroo nu ajjeese iyyuu maal gochuu qabna? abdiidhaan eeggachuu akka qabnu Abdiidhaan eeggannee otoo abdiin kutin duudhuma qabna. Biyya ormaatti nu ajjeesu, arabatti nu ajjeesu, haalaa jiru. Garuu otoo abdiin kutatin yoo duune yeroo hundumaa maal qabna? Gammachuu jireenya qabna. bara argachuu Alright. gammachuu qabnaaf. Gammachuu qabna. Yesuus mana hidhaatii san baafne waan ta'eef. Otoo mana hidhaatii baase ookee rakkoo hin qabu. Nu ifuu kira toluun tajaajila akka barbaadetti. Mana hidhaatii san baafne waan ta'eef achi keessaa si baasa jennee waaqayyoon tajaajiluu hin qabnu namoota. Achi keessaa si baasa waaqayyo butee si baasan jedhaa. Achuma keessatti gammachuu guutuu qabaadhu. Waaqayyo sin dhiisu sin gatu. Waaqayyo Yesuus maal jedhee kadhate maana dhiifta maana gata. Inni dhoowweere akka inni hin duune. Inni Hin dhowwa dhoowwine ajjeeseera fanniseera waan hundumaa irratti raawwataniiru. Garuu achuma irraan keessatti dhowwa gammachuu eenyutu ittiin raawwatame? irraa akka inni hin duune inni isee. Gammachuu abbaatu itti raawwata. Argitanii? Waaqayyo achuma keessatti abdii otoo hin kutatin akka teenyee amma dhumaatti eeggannu barbaade malee waaqayyo baay'ee cinqasiisa kanaaf. Garuu Yohaannis immoo maaliidhaaf akkas jedhetti ergire? Si immoo kan biraa eeggannu maaliif jedhe? Kana dura already beekaa cuupheeraa guyyaa gaaf kaan immoo mootonni daandiirra deemuu argee laawolaa waaqayyooti laasa kana jennaan bartoonni sadii bartoonni Yohaannis bartoota qaba beektu miti ree? Kana booda bartoota jennaan bakka rakkoo hin qabu beenaa jedhanii Yohaannis gatanii isa bira dhaqan. Sana booda dhufanii dubbisu fakkaata. Sana booda guyyaa gaaf kaanii Yohaannis isin cuuphaa, Yesuus isin cuuphaa, bartoonni isaa isin cuuphuu. Isaan kun otoo jedhanii wal arganii ilaa namichi inni gaaf tokko iddoo akkanatti nutti agarsiifte cuuphaa jira maal goonu jedhaniin. Oo rakkoo hin qabu dhiisaa cuuphu ani kana booda gadi maal jechuun naa ta'a? Kana booda kanaa gada deemutu naa ta'a isaa immoo ol ka'uun naa ta'a. Argitanii? Inni guddachuu qaba an xinneessuutu naa ta'a. Kana booda ni dhumaan deemaa inni guddachaa deema. Jedhee guyyaa gaaf tokko mootii wajjin walitti ba'anii mootiidhaan maal jeen naqee? Mootiin haadha manaa obboleessa isaatii jalaa fudhannaan maal jeen naqee? Akka Eeliyaasitti dubbata namicha kana laalaa fudhata. Dhaqee mootii fuuldura dhaabatee noo haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u seeraan dhorkamaadha. Jennaan inni fuudhee mana hidhaatti galchisiiseera. Mootiin sun garuu baay'ee jaallata. Sagalee waaqayyo irraa dhaga'uun barbaada. Raajii guddaadha. Akka namaatti baay'ee jaallata mootichi. Garuu mana hidhaatti galchisiise mootii waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u ulfina isaatti bu'ee waan ta'eef niitittiin garuu haalootti fuustee gaaf tokko barri otoo mootiin kabajaa jiru carraa argatte durumaanuu saba itti funaanaa otoo jirtu carraa argatte kana booda intalli sirbisiiftee mootii ennaa gammachiiftee keessummoota isaa gammachiiftu maal asii godha jedhee kakatee fi intalli hidhattee fiigdee haadha gaafannaan mataa Yohaannis cuuphaa mana hidhaatee dhaqite
kuchisiif fideettee bakka baay'ee gaddee baay'ee aaree baay'ee na'ee waan jaalatuufis garuu immoo kakuusaa waan ta'eef namoota guddoo fuulduratti dubbate waan ta'eef arraba isaa jijjiiruu waan hin dandeenyeef dhaqee akkas godhee achitti ajjeese. Haa ta'u malee Waaqayyo mana dhaatii isa hin baasifne. Garuu Israa'eloonni akkamitti sammuu isaanitti amanatu raajiin hin dhufa masiin hin dhufa nayaan kana booda mootummaa warra Roomaan hin bulchu. Kana booda Israa'el mootummaa mataa ishiitii godhatti. Kana booda sabni keenya hin dhamu, sabni keenya hin dhiitamu, taaksii yookiin qaraadhaan akka argine nurraan fuudhamu. Yesuusin warra ormaa irraa fudhatu moo warra kan isaanii irraa fudhatu? Jechaa tura miti. Hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti immoo Israa'eliif silaa watoo amma du'aa kaatee nan deema jechaa jirta. Israa'eliif immoo yoo mootummaa ishee deeftaree nutoo amma du'aa kaatee hin eeggammanne kana booda mootummaa nu deefte innaa waa'ee isaa amma miti jedhee miti. Isin dhufaa jira wanti nan jechuu barbaada. So Yohaannis achumatti namoonni warraan si'a lama hidhamellee ta'uu danda'a. Si'a lama dhiisee si'a kudhan hidhamuu danda'a akka hojii isaatti namichi. Garuu akka kutaa kanaatti yoo ilaalle waliin deema sirriitti. Namichi kan inni gaafate maaliif hiree? Already beekamu. Qaamanis wal beekuu walis arganiiru. Miti? Qaamanis wal beekuu walis arganiiru. Nama biraas akka hin taane immoo bartoonni isaa already akka Yesuus ta'e hin beeku. Yesuusi ani Yesuusidha isatti cuuphee hin jenneen waan argite kana dhaqitti jedhe. Sababni isaa sammuu isaaniitti masiin gaafa dhufe kun amma duraan innaa qo'achaa turre saba isaa yaadateera. Argitanii? Masiin innaa dhufe akkana nuunoodha. Dhukkubsataan akkasiidha. Hin ka'a kun akkas ta'a. Sun akkas ta'a. Kun akkas ta'a jedhanii waan masiin sun hojjetu already listii isaa kaa'anii beeku jedha waan hojjetu. Kanaaf konfiyuujinii harkaan ta'u jechuudha. Yohaannis namichi Luqaas boqonnaa 3 irratti Niqoodimoos innaa dhufe yoo Waaqayyo isa wajjin ta'e malee namni akka keetti wannoo ta'u hin jiru. Sababii kanaatiif nuti akka Waaqayyo biraa dhufte already maal gooneera? Beenneerra garuu baafnee dubbachuun barbaada jedheeni jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu waa'ee Yohaannis irratti baay'ee wanti xiyyeeffannaa gaafatu. Kani akka kanatti yoo deemne akkamiin nu fudhatamaa? Yohaannis maaliif akkas jedhee isa jedhudha amma. Yohaannis nama guddaa akkanaa ta'e maaliif akkas jedhee mana hidhaatti galfamuun keenya yeroo durii ture. Mootummaan keenya akkas ta'uun isaa yeroo durii ture. Rakkinni keenya yeroo durii ture. Amma ati dhufte bilisuun nu baafte. Birmaduu nu baafte. Nu furte warra Yesuus mataan isaa akkas jedhee lallabee ani warra mana hidhaa jiran hidhaa isaa wanjoo isaanii morma isaa kutuufan dhufe akkas jedhee tajaajileera gaafatamu. Amma garuu faallaa isaa Yohaannis hidhamee jira. Yesuus cal jedhee dhaqee sin gaafanne dhaqaa gaafadhaa ijoollee sin jenne waan tokko hin goone. Nama amma kana isaaf jedhee akkas godhee jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu beekatii fa'in irra ture isa kanarraa. Kana booda kan nu hafu faantuu qofaadha. Sagaleen kennu jalaa badee jira. Akkami madii waan dubbattu qabdaa? Boqonnaa 7 lakkoofsa 26 irratti madiin dhagaa jirtaa? Sagaleetu Yaa kan ku'aa ta'uu kan kiyaa ta'uu hin beeku. Akkami okay nan dhagaa amma xiqqoo faantuu dhageessaati? Jalaa wanti ta'e sirraa garuu hin dhaga'amu. Okay. Kan koo dhagaamaa? Eh, Okay. Lakkoofsa 26 irratti eeyyee gaafa tokko sii dabalaa. Yesuus waa'ee Yohaannis dubbachuu jalqabeetu waa jedheetu lakkoofsa 26 irratti raajii dhalaaluu dhabaatanii jedha. Jedheetu eeyyeen raajii irrayyuu kan caaludha jedha. Waa'ee Yohaannis immoo waa'ee Yesuus waa'ee ofiisaa dubbata itti yaadadhu. iddoo kanatti waa'ee ofiisaa dubbachuu yaadetti waa'ee Yohaannis miti. Amma dubbiin inni duraa sun naaf galeera jechuun waa'ee Yohaannis raajii ta'uu isaa iddoo kanatti naaf galeera. Jechuun isaan Yohaannis iyyuu raajii jedhanii waan beekanii fi amma immoo isa kanas laaluu ba'anii gaafa laaluu ba'anitti immoo inni kun akka Yohaannis irra caalu Yohaannis jedhee dubbateera. Ana bishaan sin cuba kana bidda sin cubu na booddeerra dhufa jedhee durayyuu waan dubbatee turee fi kanaafiyyuu amma akka isarra caaluyyuu dubbachuu waa'ee ofiisaa ibsuu barbaadeeti. Alright. Gooftaan si eebbisu gaaffii kana irratti xiyyeeffadhaatii barbaadaafidha. Gaaffii kana irratti wannoo lamatu jira. Yaada lama tokko raajii irrayyuu kan caalu kan jedhu Yesuus waa'ee ofiisaatii dubbachuu barbaade warri jedhan jiru. Warri kaan immoo lakki Yohaannisumatu raajirra kan caaludha kan jedhan jiru. Kutaa sanas sirriitti dubbisa, kutaa biraas sirriitti dubbisa. Isa kan fudhachuu akka qabdan ilaala. Gara gaditti immoo gaaffiinsaa kan keetii miti malee waan biraa jedha. Okay, macaafa qulqulluu keessatti ittuma fufeetu Yesuus waa'ee namicha kanaa jedhee itti fufeetu edda raajirrayyuu kan caaludha jedhee itti fufeetu macaafni qulqulluu waan akkana jedhaa jedha. Maal jedhaa? Ergamaa koo si dura nan ergaa isa karaa sii qopheessu jedhamee barreeffameera jedha.
kan akkana jedhee barreeffame hin jira jettee yaaddaa? Ekkoo ergamaa isaanii kan fuuldura ergame Yohaannis kaa jalqabumayyuu. Isa beeka garuu akkas jedhamee kan barreeffameera jedha Yesuus ennaa dubbatu. Kan barreeffame caaffata qulqullaa'aa keenya keessa hin jira jettee yaadda gaaffiin kun. Eeyyeen kaa dura yeroo itti isheen haati isaa garaatti baachuuf jettu kan dubbatamedha inni kun. Waa'ee Yohaannisiif. Wangeela kakuu haaraa kakuu moofaa. Waa'ee Yesuusiif jechuudha. Otoo ishiin hin dura ergamaa koo si fuuldura nan erga kan karaa siif qopheessu kan kakuudhuma haaraa keessa. Kakuu moofaa keessa illee jira. Isaayyaas keessa jechuudha. Isaayyaas keessa waa'ee sagalee lafa onaa karaa akkasii kan jedhu. Yaa haa ta'u taankiyuu akka kutaa kanaa keessatti immoo kan inni keessaa fudhate miilikaa keessa. Kanaafuu maaliif beektu Yesuus yeroo dubbatus haa ta'u namoonni biraa yeroo dubbatanis haa ta'u wantoota tokko tokko kakuu moofaa keessaa fidanii yeroo dubbatan yookiin akkas jedhamee barreeffameera. Yeroo darbe waa'ee qorumsa Yesuus qo'anne irratti akkas jedhamee barreeffameera. Akkas jedhamee barreeffameera. Akkas jedhamee barreeffameera. Innaa jennu yeroo tokko amma namoonni jaaladhu malee namni hin jedhamee barreeffameera jedhu. Garuu iddootti barreeffame immoo nutti himan. Yeroo riyaa wajjin wal lola jechuudha. Yesuus akkas jedhamee barreeffameera. Akkas jedhamee barreeffameera jennaan iddoo ta'etti barreeffamuu qaba jechuudha. Hin barreeffamne taanaan macaafa miisii goonu wayii qabna jechuudha. Macaafni nu bira hin jirre jira jechuudha gara bira. Isinii galaa wanti kun. Kanaafuu wanta ammallee haasa'aa jiru kun waan kakuu moofaa keessatti kakuu galameefidha jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Haa ta'u kanumarratti si wajjin hin xumurra. Yohaannis moo Yesuus isa jedhu sirriitti hubadhaa. Yohaannis cuuphaan manadhaa akka turu. Gooftaan sinaa eebbisu. Gaafiin itti aanu faantuudhaafi. Faantuu 1, 2 fi 4 keessaa tokko filatta. 1 fi 2 keessaa filadhu. 1 fi 2 keessaa 4 jalaalamtu deebisee fakkaate soorii. Gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaa dhugaaf soba isaa dubbifadhu deebisi. Mootummaa Waaqayyootti inni hundumaa irra cimatu iyyuu Yohaannis cuuphaa irra hin caala. Soba. Soba maaliifi? Yohaannis. Akan dhiiggee dhume 5 tokko si dabalu maaliifi? Gaaffiin kun gaaffii kallattii ta'e naaf hidde garuu. Deebisaa dhugaadha. Gaaffii kanaaf gaafadha. Kanaafis gaaffii waan ta'eef gaaffii sin gaafadha malee waan inni hin beeku immoo maaf sin gaafadha. Deebisaa dhugaadha. Maaliifi dhugaas boqonnaa 7 lakkoofsa manaa irratti akkas jedha. Hin qalbeeffanne yoo hin qalbeeffanne malee duraan ishiin already itti haasa'aa turte. Garuu gaaffii jala jirtu sana qabadhu booda irratti si gaafannaa lakkoofsa 5 qabne maal jedha inni hundumaa irratti naasummaa inni kan jedhu. Thank you. Madiin gaaffiiwwan gaafatamte keessaa 3 already deeftetta. Garuu utuma illee si dabaluus baanne sadaan sun si dabarsee yaada. Gaaffii lammaffaa filannoodha anas si dubbisa. Kamtu sirriidha kan jedhu filattaa Luqaas boqonnaa 7 waan jiru hin jiru qalbeeffadhu. A. Dhaloonni si'anaa akka ijoollee lafa gabaa ta'anii walitti wacaniiti. B. Yohaannis cuuphaa seexana qaba. C. Ilma namaa albaadheessaa fi machaa'aa. D. Farisoonni fi barsiisonni seeraa waan Waaqayyo isaaniif yaadee uffatanii. Gandii 15. Abaadhaadha. Hundatu deebida jechuudha. Sakandii 5 siifan dabalaa waan itti sirreeffachuu qabatte eegna. Yookaan kufuu keetii irraa bakka. Hundumti
hundumti isaanii kutaa kana irratti caafamee jira. Okay. Deebiin isaa hundumaa lakkoofsa 31, 33 fi 34 dhaloonni si'anaa akka ijoollee lafa gabaa ta'anii walitti faca'aniiti kan jedhu. Akkaataa barreeffama isaatis ilaala. Yoon qubee dogoggora irraan kan hafe waraabbii qaba taanaan waraabbii akka jirutti hin fayyadama. Sababni isaa dhaloota si'anaa yoon jedhe isinii fi isiniin ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana jedhame waan ta'eef. Dhugaan isaa garuu barsiisonni seeraa fi fariisonni isa jedhu akkatti barreeffame malee jecha nama tokko wayii miti. Jecha Yesuus yookiin nama biraa miti. Okay, haa ta'u isa kana leeffatteerta. Gaaffiin itti aanu gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan bakka duwwaa hin deeffatta ofii keeti. Yesuus erga Yohaannis hin dubbate booddee namoonni Waaqayyoo fi gaggeessanii Cuuphaa Yohaannis hin cuuphamanii isa jedhudha. Isa kanas booddee irratti gaaffii lakkoofsa 29 irra seeru gaaffiin si gaafadhaa qabadhu. Cuuphaan Yohaannis maal akka ta'e nu ibsita. Amma ammaatti gaaffii lama qabda jechuudha. Gaaffiin tokko inni hundumaa irra xinnaatu maanni isa jedhudha. Gaaffiin inni tokko immoo waan Yohaannis maal kan jedhudha. Gaaffii amma isaa Andi dhugaa keessudha. Gaaffii kanaan gaaffii godhee gaafachuuf kanan jiru ati immoo gaaffii godhee na gaafachuudhaaf. gaaffii kanaa Wangeela Luqaas boqonnaa 7 keessatti Yesuus waa'ee Yohaannis cuuphaa lafa irrattii fi mootummaa Waaqayyootti maal akka dubbate waa'ee dhaloota si'annaa immoo maal akka jedhee irratti dubbadhu. Maal jedhee maal ta'e. Inni sodifatu. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo irratti gooftaa Yesuus Kiristoos amma kaachuu lakkoofsa 27tti ishee deebistee kan agarsiisan jira miti kan koo waa'ee isaa gooftaa Yesuus Kiristoos egaa erga dubbii isaa xumuree booddee isaanitti ani isinittan himaa nama ta'e kan dhalateerraa Yohaannis cuupharra kan caalu hin jiru jedhe booddee mootummaa Waaqayyootti inni hundumarra xinnaatuyyuu isa irraa hin caala erga jedhanii sana booddee waa'ee namoota warri qaraxa fuudhan mootiin cuuphaa Yohaannisiin hin cuuphamanii Waaqayyoof dhugaa galchanii jedhe yookiin immoo Waaqayyoof dhugaa ba'anii cuuphaa Yohaannisiin sanaan hin cuuphamanii warroonni fariisonnii fi barsiisonni seeraa garuu cuuphaa Yohaannis sana akka isaan tuffatan yookiin immoo yaada Waaqayyo isaaniif yaadee jiru sana akka isaan tuffatanidha. Gadiiqee gooftaa Yesuus Kiristoos immoo dhaloota si'anaa kana maalittan fakkeessaa jedheetu waa'ee dhaloota yeroo sana jiranii jechuudha. Yeroo sanatti dubbiin kun itti dubbatamaatii jirudha. Kan inni itti dubbachaatii ture. Egaa fiingeen afuufamee jira jechuun sagaleen dubbatamee jira. Waa'ee Yesuus Kiristoos Yohaannis cuuphaan gaafa dhufu jalqabatti cuuphaan inni cuuphaa ture cuuphaa yaada garaa geeddarannaafi wangeela mootummaa Waaqayyoo duraan dursee Yesuusin dura dhufee itti lallabee jira. Garuu isaan yaada garaa isaanii geeddarachuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos immoo gadiiqee maal jedhaani Yohaannis hin nyaatu hin dhugu. Ati immoo hin nyaatta hin dhugdaa anaan jettu jedhee waa'ee ofiisaatillee yeroo itti isaanitti dubbate argina jechuudha kutaa kana keessatti. Akkasuma immoo waa'ee ogummaa Waaqayyoo qopheesse. Macaafa qulqulluu banachuu dandeessa beektaa miti Amiina harka baafteerti. Amiina dhiira ta'e dubartii hin beeku. Sagaleen kennaa. Amiina. Harka baastee isaa laayikii goote isaan beeku. Okay, namni barbaadan sagalee bantanii dhaggeeffachuu dandeessu dubbisuu dandeessu. Okay, daqiiqaa keenya fudhachuudhaa fi gaaffiiwwan tokkoon si gaafadha. Akka kutaa kanaatti mootummaa Waaqayyoo keessatti inni hundumaa irra xinnaatu iyyuu Yohaannis hin caalaa maa jechuudha. Inni hundumaa irra xinnaatu Yohaannis hin caalaa.
Gaafiin kun inni gaafidha. Garuu akka jechuun akkan xiqqoo ishee hubadhuuttan deebisa jechuudha. Baay'uma dhugaadha. Gaafiin kun baay'ee gaaffiidhaanaa fi Yohaannis yeroo lafarra turetti gadi of deebisuudha laata kan jedhu yaada jechuudha. Okay, gadi of deebisu. Lafarratti immoo waaqa irratti? Jechuun yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee inni cuubatii ture, anis hin cuubu jedheeni akkasumallee mootiin na booddee dhufu anarra hin caalaa ani kophee miila isaallee hidhuun anaaf hin ta'u yeroo jedhe sanatti kana gochuu isaa keessatti gadi of deebisuu Yohaannis hin arginu. Ana gaafiin kun baay'ee anumaaf gaaffiidha. Kanaafuu Yesuus lafarratti raajii ta'ee kan akka Yohaannis hin jiru. Raajii hundumarra caaludha. Garuu waaqa irratti immoo mootummaa waaqayyootti immoo kan hundumaa irratti naa turuyyuu Yohaannis irra kan caala jedhee gad of deebisuu Yohaannisiin agarsiise jechuu keeti miti. Jedha garuu akkanatti fakkaatitti gaafiin itti aanu. Okay, gooftaan si eebbisu gaafii itti aanu. Okay. Waa'ee cuuphaa Yohaannis irratti yaada maalii qabdu? Cuuphaan Yohaannis cuuphaa yaada garaa geeddaramaati. Namoota Waaqayyoof qopheessu gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe daareetti akka isaan argatuuf duraan dursee waa'ee Yesuus Kiristoos itti lallabee isa ta'uusaa sana akka amanan akka fudhataniif ture jechuudha. Yaada garaa geeddarannaa. Eessaa fidee jettee yaadda cuuphaa kanan? Waaqayyotu cuuphi jedhee immoo isaa baratee cuuphaan amma immoo nuti bishaan hin cuuphamnu. Yohaannis maali jettee duraan? Yohaannis maali jennee waamna namicha sana? Yohaannis cuuphaati. Kana Yohaannis cuuphaa moo Yohaannis cuuphaa? Yohaannis cuuphaa. Okay. Haa ta'u Yohaannis cuuphaa yoo jenne gaarii antu fakkaata. Maqaa isaatu Yohaannis cuuphaa otoo hin ta'in Yohaannis cuuphaa. Cuuphaan cuuphaa bishaanidha. Yohaannis cuuphaan immoo hojii sana hojjeta jechuudha. Akkasitti yoo goone maal rakkoo qaba? Barreessaa jechuun nama waa barreessudha miti. Cuuphaa jechuun immoo nama waa cuuphu jechuudha. Cuuphaa jechuun immoo isa jechuudha miti. Tilmaama yoo akkas ta'e waamne gaarii fakkaata. Okay. Yohaannis iddoon cuuphaa kana fide hin beeknu miti. Dubbiin kun duraan dursee dubbatamee jira. Yohaannis maaliif Isaayyaas keessatti waa'ee isa karaa naaf tottolchaa jedhee yaada yeruma dhalachuu hin cuupha kan jedhu hin jiru. Bishaaniin akka cuuphu eessaa akka fide wanti yaadattu jiraan jedhe. Yohaannis bishaaniin cuuphuudhaan. Yohaannis gaafa bartootatti wangeela lallabaatii ture. Ani bishaaniin nin cuupha inni na booddee dhufu immoo ibiddaa fi hafuura qulqulluudhaan nin cuupha. Bishaan cuuphuu kana iddoon fide beektaan jedhe. Maal eessaa fide abboomameera waaqayyotti mul'iseera bishaan hin cuuphi jedhee ergeeraa isa jedhudha. Amma Yesuus ana cuuphuudhaan na ergine iddoo tokkotti amma Phaawulos fa'i beektu ani cuuphuudhaaf hin ergamne jedha. Ergama olaanaa qabu. Okay, haa ta'u rakkoo qabu beekuun dirqamati. Okay, gooftaan isaa eebbisu. So gaafiin itti aanu daqiiqaan keenya dhumeera waan ta'eefanii lafa irratti akkas isa jedhu raajii hundumaa caalu isa jedhu mootummaa waaqayyooti immoo akkas isa jedhu irratti wantoota haasofte qabda. Okay, isa kana sirriitti itti barbaadettis sirriitti itti barbaaduu qabna iddoo kanatti. Raajii lafa irratti hundumaa caalu jedheetu immoo mootummaa waaqayyooti immoo hundumaarra kan xinnaatu iyyuu isarra caalaa kan jedhu asitti barbaadeen asitti barbaadne. Inni aanu waa'ee dhaloota si'anaa kan dubbateef warri kaan dhugaa galchaniifitu cuuphamanii jedha. Yohaannis mootummaa waaqayyooti hundumaarra xinnaata. Innaa Yesuus jedhu isa xinnaarrayyuu Yohaannis caalannaa jedhu warri kaan dhugaa galchaniifi cuuphamanii warri akka kadhattoota waan akkasii. Warri kaan immoo hin didanii isa waaqayyo isaaniif yaade tuffatanii achumaan immoo dhaloota si'anaa kana maalitti hin fakkeessaa jedha. Fakkeenya lama fudhatee fakkeenya tokkoon ijoollee lafa gabaa jedha. Waa'ee ijoollee lafa gabaa sanarratti
ijoollee lafa gabaa innaa jedhu isti yaada kee keessatti lafa gabaa keessa kaa'ete ijoolleen tokko lafa gabaa jiru waa'ee isaa nu ibsu isti. Lafa gabaa innaa jedhu naannoo lafa gabaa keessatti namoonni hundumtuu akkasuma yeroo deeman waca dhageenya malee waan biraa homaayyuu hin dhageenyu jechuudha. Jechuun haasaa hundumaayyuu kan dhaggeeffatan. Miidhaan malee sagaleen biraa hin jiru. Waa fudhachuu hin barbaadanii wanta jiru. Kutaa kanatti ijoollee tokkotu lafa gabaa taa'a walii galanii koottaa faaggaa fuudhan dhufee homtuu sirbuu didee abammoo koottaa weedduu dhageessanii dhummoo dhageessanii faarfannaan immoo homtuu dhufee boo'uu didee sana booda maaliif dhufanii sirbuu didanii maaliif jennaan immoo amammoo deebi'anii immoo faarfanni immoo yookiin weedduu maaliif immoo dhufanii boo'uu didanii ani walitti wachuu jedha. Gabaan garuu isaan hin dhageessu. Gabaan jireenya ishii nagadatti ofii ishii walitti wachii isaan achii walitti wachu maaliif dhuftee gabaan kun wajjin sirbitu jedhanii walitti wachii hiikaasaa yoo argatta yeroo dhufutti itti aana ilaalaa gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaan obboleessa keessan abdiin ture kun qo'annaa Macaafa Qulqulluu keenyaa ture ati immoo qabxii sadii bisaa ol deeffatteertaa gooftaan sinaa eebbisu yeroo itti aanu wal argina torban waan wal arginu ulfaadhaa Luqaas boqonnaa torba akka kanatti yoo xumurre gaariidhaan ta'u Okay.